تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. بيبي قالوا ملي مرنا بيبي قالوا ملي جوانا وجيزني أمولي دركون نتاينا وجنو ملي باركنا برندا رنتاينا وجنو ملي بانوركنا وفي وجي ملي دني chati kamu harsib ne chaina show you birthday vira kobeshes hannishes lugu ajra azranka weta ndichi azranka mucha ojino jinne to kojira dai ma dal sisa ojo kojira majiri abaga wata beta abago ya bagia ano jasade karigu ya Armena no di adina tufte malo ya ibriya jara barsisera mchano jino jetu be kano jete tumilkawa kambarate namatawa kano jete tumilkawa karshidake banki kawa akkagowa Borza doa, oto jortu boa. Gana magidida, iribarakate, dani ratibata, akasamarate, mana farsho senta, roto birate, nafati ke dafka turur fanne, magala walakat, mana ijarranne. Sinis kananidan akas guddifanne atam gawa atim amma yuwale lukulen bitanne jirati sidamne jalla deti miti bira barzizuni alcohol jimada sammo fadochuni iromina hima todes kames jima badi me mal kabdi Ijara mi ojechuf narakisan gandi Nenyo na dema natufata hundi ayo mangafada niballe na dabdi nifiki garanti Tarte tisigale hati garanjabat ni ilmati muchati yo kayo kabute yo tasuma garu abdi rakutu gadiyatu jalatu chimode kismalarte fakate to bala chati fakate o bala chati fakate to bala chati fakate o bala chati sito dara ke saola olman ke manashi shadi namni dara ke saolte office dara matati dijet ani kan uguma dira masingafna na de bisulidan bulti qabdu gayle qabdu mati qabdu wan abata way wa qabdu anumtu nan si shakke mali fi dafa wan naw garma de mutilla fala ke bulu faway o tan de karara de bawlu gayle qabdu maltaiti no arabulu no man na famanu berti gara ni bulu subaka no futani tu ato fune kuga ay motumani yo fikara bajate fikara sabanda fikara sabaga dai ma fune rabar la mo dubi tani mali faru lugar gafi abadi badi lakin ko saradu ay artistini akanu no jenno adru gol tokko wa mana kabru want the kabajani malifi no galgala saati kuna lamate takka qararatu nagartu tari mali command post manager grocery tru nagartu malu gadi tru nagartu sigale jireenyi keenya naamusa qabaa jechuudha sirna qabaa jechuudha yeroo hundumaa hojii keessa jira sammuun keenya hojii keessa jira waan ta'eef ani abbaa hiree jedhama mucaan kiyya hoggaan maffaashee torban kana keessa kabajatti gaafa segaannu haami ankee waan kabajjeen beekneef guyyaalota mucaa kee irratti argamna atoo akka jarraate dhiirumaan dhalja ashite
Dalchite. Hoy dalchite. Abbaa jarraatiin. Abbaa jarraati maqaan koo carraan kan gafaati. Ijoollee beekamu. Sadii biratu. Ijoollummaa tan dalchee. Carraa. Akka isuma wajjin piriintariin bakka anuma haatimaattis tokko maala. Kennaan keen. No, kennatti kennaa. Keen. Keen maqaa mucaasaati. Maal? Keen. Keen. Maal jechuudha? Keen. Keen. Wanti guutuu dhugaati keen bulii keenooni keen. Furdaan adeemamu. Maqaan nama lama bulii nuyi maqaa tokko keen bulii immoo mutuu keen bulii godhe maqaan nama lamaati. Inni guddaan gaa'ila qabachuu keessanii gaa'illi mallattoo biyya tokkooti maatiin jira ijoolleen jirti warri sin ilaalanis shamarran yeroo qoostan sin arganis immoo qeerroo akkasinitti ittiin fakkaanne gaa'ila qabaachuun gaariidhaan jedha. Guyyaa jireenya koo keessatti baay'een gadde guyyaa kana hin irraanfadhu jireenya koo keessatti immoo guyyaan gammadeetti guyyaa akka yaadannootti nu kaasuu dandeessa. Dhibbantaa isaa garaagaraa qaba. Parsantii isaa garaagaraa. Guyyaan baay'ee gaddite guyyaa kam? Jireenya koo keessa warqi caalu guyyoota gammachuu ture. Egaa yeroo qabsoo keenya keessa yeroo namni aarsaan garaagaraa kaffalamaa ture sana guyyaan marti guyyaa gaddaa ture. Siigalee guyyaa marti guyyaa gaddaa ture sun guyyaa yeroo hundumaatti dhiphannoo feesbuukii ilaalle miidiyaa ilaalle itti gaddinu ture. Guyyaan gammadee garuu ani addunyaa kanarratti gaafa jalqabu gaafa maatirikiin kiyya naa deebi'u gaafa maatirikiin kiyya gammadeera. Qabxiin maatirikii gaafa naa deebi'u. Gaafa si. Guyyaan baay'ee gaddummoo guyyaan harmee kiyyatti dhabeedha. Maaliif namni akkuma jiru addunyaa kanarra akkuma jiru wal bira jiraatu wal biraa deemuu hin danda'a. Garuu maal akkan ta'uuf akkam akkan ta'uuf mucaa akkamii akkan ta'u utuu sirriitti hubatin tuun argin addunyaa kanarra dhabamuu isheetiin baay'ee gadda guddaa natti dhaga'ama. Garuu boolla ishee daadhiin guutuu ekeraa ishee akka inni Samaraatti maal namni naan beeku manaan kan umurii godhate godhannaa dabalee ko aduu samaraa dhugaasti mudhaaf lubbuudhaan galuu keenya gammana turre. Kitaaba yeroo matseetiin jiranii keessatti eebbifamtu barreeffama barruu garaagaraa barreessitanii achirratti namoonni yaada gannanii maal jedhanii dhuguma dhagaan namiin itti baruu hin danda'ama. Waggaa sadii gaafa keetiin abidda keessaa lakka abidda keessaa wanni hin barama itti barama. Uma fawwaa sodaata malee abidda keessa sodaatu jedhanii. Adii namaa waan muudanii. Maaliif yeroo sana amma isaan bu'atta amma jijjiirama gara tokko biqiltoota garaagaraa dhaabuudhaan bishaan awwaash irraati tandaa piroojeektii irratti yeroo sana hojii sana jalqabuun isaanii jechuudha warri sukkaara shonkoorri garaagaraa dhaabbachuudhaan amma tokko wanti jira yeroo sana garuu fireesh yeroo jalqabaati yuunivarsiitii sanatti haadha lafa duwwaa kanarra jira aduu gasiqeedha kan jedhamu fisti fakkaata akka ibsaa kanaatti kan gadi siqee namatti jechuudha so baqnee wanti warra nuuri ture cidha nyaattee ciree sa'aatii tokko namatti kaatee daftee tokkotti nyaattaa sa'aatii sadii otoo hin ga'iin durqee honqoo firiijisu ga'ee sa'aatii mallaaqan sa'aatii masaatti malee dhufuu honqoo waan deemaan tokko si godha. Kanaaf sana keessaa guyyaa itti eebbifamee ba'e danda'ee waggaa sana gubii sana danda'adhe halkanii guyyaan jiru takka bo'aa takka namni keenya nu ciccitaa takka waan jijjiiramti boba'aa ho'aan kan ka'e jechuudha. Sana keessaati eebbifamee rabbina gargaare dookumentiin koo sartifikeetii gaafa dargagee gammachuun baay'ee jechuun addaan kutee galuuf hin ture. Egaa gubii waggaa sadii dadhabanii immoo gubii waggaa hedduutti darbu gaafanii deemu barumsa dhiisee jechuudha. Manatti galee jechuudha. Arra barumsichaa miti kan akka caalaatti nyaachaa jiru. Garuu indirectly barumsichaan nyaachaa jira. Maaliif jechuu barbaade? Fakkeenyaaf laanguweejii Ingiliffaan baradhee man Faranjiin duukaa haasaa oolu qaban. Namni waan jijjiiraa yoo qabu jechuun kallattiidha yoo laalta jechuudha. Indirectly garuu namni yuunivarsiitii galee digirii isaa fudhatee galu digirii jireenyaa fudhataa dhaggeeffadhu. Rakkinatti baruu fudhata. Obsa barataa barnoota itti baratu sun immoo akka ammaa kanatti teenya natti ture jechuudha. Nama faanas Communicate gochuun adda addaarraa ofii faana wal bartaa. Biyyarraa fagaatanii deemu. Kanaaf guyyaan sana kaayyoo sana galmaan ga'ee waraqaa koo fudhadhee konkolaataa kaate gammachuudhaaf boochaan hin deemaa ture jechuudha. Halkaniidha kan deemamu
sa'aatii dhiyee tokko booda samara Afrikaata Finfinnee ganaa dhuftee geessaa jiru ciree irratti. Guyyaan deemamu konkolaataan ibidda dabalatee seejjisa guyyaa sana gammada. Guyyaan gadde immoo akkuma inni jedhus wal fakkaataadhaanis hangafa koo ta'u jira. Wal fakkaatu lakkuu namoonni amma irraa uummanni naannoo magaalaa Gimbii jiranii fi baadiyyaa jiran anaaf isa gargar baasanii beekan maqaa tokkichaan waamanii Daani'el jedhamanii nama cimaadhaa barnootatti top ani isa gaafachuu walqixxee gahee bahee beeku. Yoo inni oolii tokkoffaa bahe ani immoo oolii sadaffaan bahe yookaan oolii keessaa dhabeetan kutaa tokkoffaa ba'an kotatti. Asii galee booddee mandeemaa jechuudha. Booddee mandeema ture gaafa inni du'u harka keerratti magaalaatti du'u sodhosatti nokkosotanii biraafate amma sanii du'a miti. Amma gaafa nokkosootu iyyaaltaa abdiin kee kutaa deemtaa suutuma. Warra kutaa deemtaa. Hin gaddin amma sun darbeera seenaa ta'e galee namni tiyyaa addunyaa karra nama gaddu meeraa himan qabsoo keessatti nama ittis. Akka ittiin akka jaraan harkatti du'e harkuma godhatte akkasitti harkatti du'e magaalaa keessatti naasuun gaasarnee gadda guyyaa sana gaddi lammata deebiin gaddini. Mee gara fuulduraa kan hawwina karaa aartiis haa ta'u gara jiruuf jireenya kabiraatiin Oromoof kan hawwina ofii keenyaaf kan hawwina ittiin sagantaan keenyas gara xumuraa waan ta'eef. Tokko amma anaaf takkeen giraajuweeshinii amma albeemii keessa xumureera. Dhugaas xumuraaf amma sirboota koomeediitii maal jedhamee oodiyoo istuudiyoodhaatii kan xumuramee lafa jiru. Sirbi kan isaa sirba noormaalii sirba intarnaashinaal ta'e sirba afaan oromootiin kan hojjetamee lafa jiran koomeediiwwan sana kiliippii isaanii xumuruudhaaf amma tokkotti deemaa jira. Sigalee qabsoo sana gochaa jira. Hawwiin keenya dhiyootti ji'oota lama gidduutti sadii gidduutti hin beeknu kan rabbiin nu qabsee wal nu guddisee gara uummataatiif siidiyaan dhiyeessine aartii biraa keessa illee galaanii barbaanna. Gama muuziqaatiin gama isaatiin fuulduratti akka kiyyattan 50 cent fa'aa isaan illee dulloomanii jala deemanii godhee nama malee akka intarnaashinaalitti afaan oromoo makana qabadde afaan ingiliffaa wajjiniinis keessa galchuun barbaada. Oromiyaa irraa intarnaashinaalitti keessumaa barbaada. Chris Brown. Aartiin oromoo keessumaa haala koomeediitiin. Biyya wanni goonaa. Propoosala tokko qopheessee jira. Maal? Waanuma aartii oromoo akka waliigalaatti ilaallatu. Isa dhugaadha amma fuula 35 akkas barreeffame qofaan barreessine. Biyyoon beekaa ijoollee dargaggoota hayyoota lama jiran akka carraatee amma biiroo aadaa fi turizimiitti geessaa. Akkamitti Booliwud akka jalqabe akkamitti Hooliwud akkamitti jalqabe isaa gurguddaa kana dhiisii Nooliwud akkas Afrikaa keessatti akkamitti akka jalqabe. Amma piroojeektii koo keessaa tokko akka tiriitii tokkodhaaf ispoortiidhaaf guutuu Oromiyaa irraa kaffalaan gibiraa marti namni galii kaffalu marti ispoortiidhaaf qarshii kaffala. Garuu kan goolii galcheemmoo aartiidha Oromoon beekama. Oromoo kan bilisummaa Oromoo keessatti gahee guddaa kan qabu. Ispoortiinis barbaachisaadha. Ispoortiinis jajjabeeffamuu qabu. Fannoo diimaadhaa wanta adda addaa beektu abbootii keenyarraa qarshii sadii qarshii lama itti dabalamee argamudha. Qarshii lama otoo aartiidhaaf kuni wanta mootummaas kisaarsuu miti. Uummati keenya mo'achuudha isa dhuguma boorsaa isaatii fuudhee bakka deemutti maaloo nyaadha maaloo ijoollee. Uummata ajaa'ibaa qabna uummata irratti hojjenne malee mootummaanis irratti hojjenne nus irratti hojjenne malee. Uummata birii lama kana taphatu hin dandeenye. Kanaaf propoosaala koo keessaa kun tokko hojjetamee xumuramee jira. Garuu biiroon anaaftu ani ofii kootii miti dhuunfaan akka ilaallatu wanta kana ilaallatu garuu akka aartistoota baasuu piroodakshinii nama produusii godhu qaaman ba'a. Propoosaala sana keessatti hundeessu yoo xiqqaate qarshii guddaadha qarshiin kun gaafa walitti qabamu. Qarshii guddaa kanaan giddugala leenjii artistoota yoo xiqqaa nama hedduu istuudiyoo sadarkaa isaa eeggate. Giddugaluma fiilmii giddugala ajaa'ibaa akka salphaatti bara lafti kan keenya lafa qabna. Finfinnee galma aadaa Oromoo amma ilaalame galatooman warra kana yaadanii galma aadaa Oromoo jechuun amma argitee amma kan fayyade. Jiraachuu isaatii. Ammas immoo kan akkasii kan biraa numatu ijaarrachuu danda'a. Birii tokko walitti buusne. Kanaaf ani gahee koo bahuun qaba amma argitee teenyee lammaan Bolammaa Dr. Lammaa teenyee Dr. Abiyyee teenyee Jawaar teenyee Baqqalaa nama 4-5. Sigalee ayyoota ciccimoo qabna galata Rabbii akka Afrikaattu kan gahan. Garuu anoo atoo innoo numoo waan ofitti qaana'u ofitti salphachuu qaba. Teenyee piroojeektii ma Dr. Abiyyee halkanii guyyaa otoo irrafin sa'aatii 24 guutuu fiigu. Ani immoo maaliifan sa'aatii 2-3 waa'ee Oromoo fi Oromummaa
Oromoo fayyadu. Waan Oromoo fayyadu hojjetin jedhee yani amma gogeego bahu jalqabeera jiru speedii Dr. Abiy keessatti. Jala. Booddeellee gabalee sagantaan keenya akkasinitti tole shakkii tokko illee. عيد مبارك علينا وعليكم.